Me maltate armen si cina jirtu tuni maaltu sitti dhukkube kaleessa galgala yeroo lama gaggabdeeranii mana keessanitti dhiiga qiftiranii inni dhageeffadha. Akkuma jaartii nama guddaa akkanan nyaate obboleessi kee jennaan yoo barbaachisaa taate siillee haa nyaatu nyaachuu bichaa miti yoo barbaade itti haa heerumtu jedhee naan jettee mee namni akkamitti akkana jedha. Isiin tun haadhi baatee tuni dubartiidha. Osoo Kamaal illee taatu taateeti silaa jaartii tana bira dhaabbattee mee rakkoon kee akkamitti itti kennite. Bakki gartee gaafa gurbaan kun xiqqeeffame gaafa gurbaan kun bade haadhi baatee illee keessaa naftu ilmaan abbaa tokkooti. Namni miidiyaa kana gubbarratti nu isii beekne malee isan beeknu erga nyaate haadha baateetu fuudhechaati miti. Maaliif gaafachuu fidatti ergan gaafanne ammoo yoo dhugaa keessa gallaalle akka nama koomishina yookaan harka keessaa qabuuti. Dhugaa dubbanne jechuudha. Wallaahi lajim ani asii achi qaqqabaa kana hin beeku dhugaan dubbadha. Ana adda arge jaartii tan takka argeellee hin beeku. Garuu garaana nyaate akkaataan isin itti boottu edda yeroo lama gaggabdeeran. Yoo kaduutu illee dhageeffadha. Dhageeffadhaa viidiyoo dhiigaa qifti jedhan. Dhiigaa qifti jedhanii yoo isin kaduutu illee taate sababa haadha faateetii fi obboleessa isiitiif hin duutii dhageeffadha. Viidiyoo kana naa waraabaa rabbiira. Jaartiin isin asirratti agartan tun naafi ta'edhamtu tun jiraattuu Arsiiti. Guddina Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti jedhama. Duwwaa lama duwwaa tokkooti jedhama. Haati baatee illee Shaashamannee ma. Isiin tun illee Shaashamannee. Wanti mallaqa kana fuutee isin itti kenniteef ganda kiyya nan saamanii hattuun gara biraatitti akka nan nyaanne itti fuutee itti kennite. Hadda garuu osoo akkas hin taane mallaqa isii irraa fudhatanii haati baateetiif obboleessi isii walii galanii biloo godhan. Dhageeffadha. Walii galaniitiin biloo godhan. Hadda isiin tun asirratti agartu tun dhiiga ofii dafqitee mana arabaa keessa dhaabbattee amma dhukkubdee mana namaa keessa teetti. Ijoolleen adaa yeroo lama kan gabdeen kun ijoollee bira jira. Ayibaa obboleetti ta bira jirtu tunne mucayyoon si bira jirtu. Ayibaa yadi. Ayibaa yadi. Kottu yadi waamne. Kottu yadi. Hundi keessa dhuga qabaa koppiliin godha sheer godha nama ragga qabaati. Harki keessan hin citu. Waan hamaa dubbataa hin jirru. Nama miskiina. Nama saamamaa, nama sagalee dhabuu dhabe, nama namummaan isaa gartee hadda haadha faatee osoo taate, haati faatee osoo miidhamte jedhanii hadda hunda keessantu gabba'ee eegee raasa wal beena jechuudha. Gaafa haati miskiinaa miidhamu, gaafa miskiinni asirraa ba'u, maaltu sagalee ta'uu isin dhorka? Hin sodaattanii? Ani rabbiin malee nama tokko hin sodaadhu warra balkaaba. Feemasaa miti fasaamii haa ta'u, warra haqa namaatiin eegee baasee miti, warra haqa namaatiin gartee faantii hudduu fi jijjiiratu miti. Eenyuunu yoo taate nagartee jirtan gadaa restoraantii gaaf dura osoo uummanni narratti duulu mallaqa baatii afurii jechuudha. Mana amata afurii kan muciyyoo garteetiin eessa muciyyoo sun garaarsii kana muciyyoo sun hin fakkaatu. Funyaan qabee irraa fuudhe. Osoo namni narratti duulu waan nyaatu osoo jedhan hadda yoo xiqqaate namni sun nama meeqa kasaartee mahamma hidhaa keessa jira. Jasaan rabbi kun oolee hin bulu. Obboleetti. Mee maal taate harmeen si cinaa jirtu tuni maal taate? Maaltu sitti dhukkube kaleessa galgala yeroo lama gaggabdeeranii mana keessanitti dhiiga qiftiranii sababni dhukkuba isii irraa ka'ee mana keessanitti dhuftee gaggabdee dhiiga qiftuun maalidha? Mucayyoo biyyarraa naa fidu jettee birrii itti kennitee biyyarraa akka fidaniifiif ennaa eegatanii. Ati ijoollee isaa ta'e? Shaashamanneedhaan illee. Hayyee. Cubbuu namarraan kaa'ina dhugaa jirtu dubbadhu obboleetti isiin si bira jirtii fi miti manni kunillee nuufillee obboleeyyan akka isiin nuuf obboleetti taate dhugaa jirtu dubbadhu cubbuu takka ittiin dabalin hadha badii dubbatte badiin tun simaafi. Dhugaadha ani jechuun onnuma argarraa dubbadha malee jechuun cubbuullee haasoo illee fedhu anta akka miidiyaa kanarratti illee ba'ullee barbaadu ba'ullee innaa garuu hadha jechuun waan keessa keenya nu dhukkubsatu miidiyaa kanarratti nu baase. Inna namni kun fuudhee akka nama tokkootitti naa dhuftu jettee na dhukkubaa daamatti xiyya naa fiduuf birrii itti kennadhee jedhanii. Inna eegasanii itti kennanii kaleessa waan kana dura darbeen kaleessa walitti taasisaa turanii dabalii birrii galchii 80,000 dabalii galchii ammallee 240 irra 80,000 dabalii galchii jennaan hin qabu. Akkamitti 80,000 dabalinaa galchinaan jettaa hin dhuftinaan jettee kaatee akkamitti deebitee dabalii galchinaan jettaa jetteen jennaan ishii baqa nu an jechuun sa'aatii saniif bira jirra ittuu naariniiti baqa rakkoon qabu walittuu naarinaati birumaa deebii nagaumaan itti haasaa namni guddaan kun isinii gale mucaan immoo dallanaa baay'ee dallanaa ture baay'ee ofirra haasaa ture.
inna bakka ati jakeetiin agartee giseenni mallaqa gaafatu gurra keetiin dhageetti moo jakeetiin agarteetti? gurruma kiyyaan dhage silkii yoo anuma tarkaa qabu silkii walumaan laala inni walumaan bakka hatta sagaleen waraabbameera sagalee isaatu waraabbameera ka inni wanni godha akka dafee diilee godha sagalee ergaa ka ayyee eegasanii bakka birrii 80 dabali jennaan lakkii birrii 80 ana man qabu bakka naafiti jedhiini jedhaan turre nama guddaa kana maaliifuu haadha teennayyuu siyyuu afidu hojjettee haa kafaltuu fi mucattiin jedhaa turre na dhukkuba jennaan. Inna bakka akkasumatti deebee silkii osoo bakka osumatti haasaan deebee silkii bilookii godhee eegasanii addaa booda akkana dawwaltullee fedhu nattillee dawwalin jedhee silkii isaanii kana ofirraa bilooke mucaan. Eegasanii bakka numaarka gaggabde jaartiin numaarka gaggabde dhiigaa qisti. Numaarka gaggabde bakka bishaan midhaan hin jettu numaarka gaggabde eegasanii rabbitu waliin nu fide malee nullee isinii galee biyya tokkollee taanuu dura waliin beennu amma garuu rabbi bakka tokkocha nu qabee bakka tokkocha jirra. Namni kun garuu lubbuu isaatiif baay'ee sodaachisaadha wallaahi. Oromoo baga dhageessanii galatoomii obboleetti teenya wanti ani si dubbisee fi afaan isii qofa osoo irraa hin taane isiin tun haadha dhimmaati tarii miira keessa seentee waan hin taanetti dabaltee dubbachuu dandeessi. Ani akkuma isiin obboleetti takka argee beeku jaartii kana hadhan asirratti argee garuu viidiyoo kana argeetiin jira jedha. Viidiyoo sirra qabi. Viidiyoo sirreessi kaa'i bii waraabama viidiyoon kun waan taateef hundi keessanuu waraabaa gama feesbuukaatiin gama tiktookiitiin gama gartee telegiraamaatiin gara yuutuubiitiin maxxansa hundi keessanuu waraabaa maxxansa namni isin asirratti agartan tun Naafi jedhatti harmee Oromooti ijoollee biyyarraa meeqa qabdaati Naafi? Haadha keenya meeqa qabdi ijoollee biyyaati? Ijoollee 5 qaba. Ijoollee 5 biyyarraa qabdi. Risiitii ittiin ergeeffamee hunda qabu. Ilaa mee obboleetti teenya Naafi teenya ilaa nama 900tu jala kana jira. Namni 900 kun afaan boonaa irraatii miti afaan kan kee irraa dhaga'ee amanuu barbaada waan taateefin akkuma reef himattetti irra deebi'i. Akkamitti sirraa fuudhe akkamitti itti kennite birrii meeqa itti kennite maaliif bilooksi godhe haati faatee maal siin jette dhaqxee haadha faateetitti himattee waan siin jedhan cufa isaa uummata kanatti himadhu anillee viidiyoo waraaba hawaasni jala jiru kunillee viidiyoo waraabee haa maxxansu jechuudha. Itti fufi. Ayyeeshi gaafa duraa mucaa kanaan dallaala biraa ture kanaafidu mucattii tan akkana dhukkubu argitee madaamiitii yannaafiduu ture. Biizaa kanaa baase madaamiyaan bira hojjedhu sanii. Ansii fidaana bira haa hojjattu ati gali jettee dallaala biraatiin jammarreeti dallaalli biraa sun paarkoodiin sirrii miti jedhee haga biizaan gubatuu sadarkaa na nyaatee sunillee biizaan gubatee jennaan bakka dhaabsisee booda mucattii waliin hojjadha mucattiin tun mucaan kun arsii lixaati haa fidu ijoollee fida jedhaara beeksisa baafateera mee isa dubbisnaanaan jette isa dubbisnee gaafannee jennaan akkana na godhe dallaalli ati akkamitti fiddaa jennee gaafannee jennaan torbaan tokko keessa sii xumuraa ijoollee afaan hin beekne 250 fida ijoollee afaan beektu 200 fida atamma waan dallaalli illee si miidheef waan sillee dhukkubaaru 200 siif 170 sii fidaanaan jedhe hayyee ishii naallaaltuu jennaan lakki waan laalu qabu paarkoodii as keessaa hojjata tikeetti asii muramaa ayyoo argadhe 10,000 as keessaa 10,000 Itoophiyaatiin aan jedhe ishii jedheen birrii qabdii galchinaan jedhe qabdii meeqa galchinaan 70,000 amma galchinaan jedhe ishii jedhee sa'aatii 8tti 70,000 galche Itoophiyaa irraa nama galchisiise ijoollee matiyya galchisiisee jennaan sa'a 8 galchee 10 na bilooga mucattiin sun hin jirti isinii waamuu danda'a ababaa namichi na bilookee maal naa wayyaa birri na galchisiiftani na bilookee akkam naa wayyaa jedheeni jennaan haay mee qo'an ufii kiyyaa taasaa jettee ufii itti dubbattee haati tun nama guddaa akkamin na bilooke jetteeti na gaafattee maa bilootte naan haay silki makiyyatu haara sa'aatii keessatti akkana godhaa dallataa kanaaf hin qajeelcha jedhee sagalee ganama naa kaa'eef
akkaawuntii ganama na erga san muduu isaa biloogo dileetii godhee silkii sirreessi. Eeganaa silkii haga sirraa walitti namni wayiillee aksiraa nama sanitti illee himee silkii kana namni sunillee taasa'e namoota waan kiyya taasa'u hundaayyuu biloogo mu'attiillee biloogii godhe. Amma na takkatti qajeelfatee na waliin haasa'aa ture. Birri 70 raggache kanarratti na waliin haasa'aa ture. Amma mucattii eeganaa fidaan jirre mucattiin na jalaa dhibamte cinqatii godhatte jedhaarani. Boolee keessa 7 turtee galtee durallee fuudii haa deemtu ishii naa deebisi birri makanaa ani dhiisee bakka kara makanaa jedhee akkamitti deebisi naan jetta. Hin deebisullee nan gaafatinillee jedhee ammallee biloogna godhe. Amma bayeeti mucattii biiftu jedhan takka jala dhaqee seenee akkuma nama hiiqaa bitatuuti jala taa'aa turree mucattii san waliin seennee itti himtee mucattiin illee anillee itti narraa fuutee anaa itti madhee fixu eeddee foolooyyuu nan goone jettee ganna darbite biiftuun kun. Yoo tana hin gaabbuun jala jira. Mucaan hin gaabbu jedhamu jala jira. Viidiyoo isaallee footoo isaallee fuudhee suuraa kiyyallee fuudhee haadhatee na tana akkamiin nyaataa jedhee isaa maxxansee irraa haasaaru namni na dawwalee koottumee suuraa kulkeetiin jedhanii na waamanii yoo seenu mana anaa hin himadhee hin gaabbu irraa haasaatu. Baabaan Nuuraddiin dhufee jaarsummaa qabee gabbuuse. Gabbuusee jaarsummaa qabee walii hidhee silkii kiyyaa ka gurbicha kanaati ka ofiitu walii hidhee jaarsummaa haasa'aa ture. Ani inuma hin beeku narrattuu hin galchine jedhee waakkate Baabaan Nuuraddiin galte. Asuma deebi jedhaati akka nama waa kenneetitti naa hin gaafanne bifa kadhaatiin naa gaafataa ture Baabaan Nuuraddiin sagalee jala lachiituu hin qaba. Gaafataa ture naan kadhatini birriin 70 yoo baddellee haa baddu yoo galtellee haa baddu haa galtu akka uummataa qaaqaartuun naa qaaqi jedheen Baabaan Nuuraddiin kanaan. Qoy malaan gaafannaan jedha qoy malaan gaafannaan jedha yoo ani itti dawwalu ammoo na eelaafkaas turee sagalee kana naa deebistu. Amma morkattuun fuutee hingaabbuu fuudhee ammallee irraa haasa'aa ture. Hingaabbutu deebee irraa haasa'aa ture. Hingaabbuu jedha morkattuun fuutee irraa haasa'aa turan. Gaafa morkattuun fuutee irraa haasoftu kana saafii dhufee na kennaa hin danda'a hin fijjisiisaa birriillee deebisiisaa jedhee. Hin deebisiif ta'ee hin deebisiiftu lakki jedhaniin Ahmad Bosona Baalee fa'aallee hin jiranii mucaan wayiillee hin jira ammaayyuu hin jira mucaan sunillee. Ahmad Bosona Baalee kun akkamitti isima tana nyaata jedhee xooxa'ee dubbataa ture. Anuma kenna anumatu fixaa jedhee saafii irraa fuudhee Ahmad Bosona Baalee ijoollee kanallee dhoggee itti kennee amma silkii kenna waliif hidhee jaarsummaa qaaqaa ture saafii erga gabbuuseen booda haasaa ture maal jedhaa ani maaluma jedhee ka isin tiktookii irra na baaftee birrii isii amanaa jedhaan. Asuma deebi amani jedheeni saafiin sagalee isaallee hin qaba ammallee ka waraabbameeru. Asuma deebi amani kiyyaa jedheen. Hin amane birrii 70 taqara waakkate sa hin amane amma akkam goota jennaan yoo fide natu fida malee namni biraa hin fidu jedhe. Ishii fidiifi jedhe. 170 nan baasu 200 fidaa jedhe. Ishii fidiifi lama jedheen. Hin gargaarra an birrii kiyya si galcha gaafati mucattii fiddeef sirraa fudha. Ishii fidiif lama jedheen. Hin fidaa ishii jedhee jennaan gannu buusee amma haga gabbuuneen booda saafiin naa dawwalee addatti birrii hafte tana galchi akkaawuntii kiyya ta'ee ka isaa ta'ee kama isaa irrattuu galchi rakkoon qabu birrii maqaa kiyyaan galtu hin baddu. Birrii ta'a ammoo 70 isa irra galchi 200 godhi 230 galchi naan jedhe. Ishii lama jedhee 230 kana galchee uduma galchu yoo ani nuduun galchine guyyaa jedhan kana irra tare na dawwalaa hin galchitu liqaa sii fida marree sii ta'a naan jedhaa na karakkaraatu. Hidha bee qoy sii galchaa jiiniin geenne qoy sii galchaa hin akkanas sii galchaa uduma jedhu birrii tana kafalee fixee amma erga birrii tana kafalee fixee poolis keerlaansii na gaafatanii maal godhaa naan jedhe. Ammallee ka biraa na gaafatuufi rabbumaa jedhi waaqa sodaattuu jedheen akkam godhareen kiyyaan si hojjedhaa jedhe. Haadhattee kennitu ashaaraa jedheen dhaabatee naan jedhe maal wayyaree jennaan 50 bitamaa naan jedhe hin qabu jedheen 40 bitama. Yoo birri poolis keerlaansii kana 40 galchitee hin bitanne biizaan ku addaa baru keessa gubataara ani ittiin gaafatamu naan jedhe. Ammallee tanallee maasanaa kiliina godhaaraan mucaan kun ishi biizaan kiyya gubatuu irra birri mucattii obboleettii tiyyaa wayii suudii jirti.
isin naa galchi jedhee birrii 40 ammallee irra galchee 130 irratti naafidi jedhee torbe addaa fidanaan jedhe 240 galchi 240 kana gunguun birriin 90 narra hafe jidduu wanti irra sibiilu guyyaa kana mana dhufu malee chaarjaa jirtaami sirraa fuudhaa manannaan jedhe lakki manannarraa fuudhini si ergaa jedheen kunoo mucaan kun si haa erguu kunoo akkaawuntii qaba jedhaaraa jedhe mucaan sun narraa birrii fuudhee akkaawuntii biyya kanaan ergi asii amanaan jiru jedhee akkaawuntii biyya kanaan qabu jedhe ka Itoophiyaa irra erga jedhisee kama biyya kanaan irra ergi jedheen ka Itoophiyaa irra erga jedhisee haa an birrii teessa uduu argu haa nyaattamtaniif ittiin kennu hoo akka feetan godhaadhee mucaan birrii naddeebise naddeebinna Itoophiyaan ijoollee tiyya ergee 90 san irra galche 90 san narraa fuudhuuf sa'aatii tokko dungeenne ajibaanii ka'ee chaarjaa dhufe haga manaa waan risiitiin qabne si waakkatanaan jedhanii na dhoogan malee isiillee kennee dhabe risiitillee qabaateef ammallee ima na waakkataara amma haga birriin 90 irra galee wanti hundi xumuramee ka'een booda ifkaan sii dhufti borsii dhufti miiseejii muyyattii irra seenee naan jedha hin seene miiseejiin kamaaliitiin bitanaan hin jenne poolis keerelaansii ka hojjetame bitanaan hin jenne haa miiseejii seenu jira ka hojjetame irra akkami miiseejiin seenaa muyyattii ashaaraan kennine kiyyaa maan nattabat lakkin miiseejii seenu jira haa hedduu haga guyyaa 3 haga guyyaa 4 utubanaan jedhu amma kaleessa ana asit dhiisee biizaan gubatu guyyaa 3 qaba maazeriin 80 galchine jedhiin jedhee mucattitti Itoophiyaa dawwalee nadawwaltee mucatti akka naan jennaan beewaan naan jedhan fixeera irra darbeetu 40 illee galcheera mee gaafadhu suma deebisitu dogonkoreeraa jedhee naa haa dawwalanii jedhaara dawwaliif jedhe silkiin kiyya yoo dawwalu hin hidheera isarran seenu sagalee kaayeefi ufii naa dawwale naa dawwalee hojii keessa jira 80 galchaa yoo dhabdan 75 galchaa 5,000 isinii dabala tikkeetti poolis keerelaansii walirra murinaan jedhaniiranii jedhe an birrii 80 galchuun na dhibu yoo makadhadhellee an arsiin nan gattu raasatti sii garuu rabbi jazaa'ima kafala birriin 240 kun maan naa hojjate mee uummanni naa waraqatuma takkatti koppii kaaftee nammu isii jedhee sanna gaafatu hin dandeettu yoo galchite 80 galchi yookaan mataa dhaabbadhu naan jedhee bilookii na godhe himuudha. Waasaappi ittaasaa ture ijoollee tana mee cadhiituma akkanumatu kadhadhu naan jedhaa turte ijoolleen tun ima kadhadhe waasaappi ammalleeti deebee ishiiti biizaan gubatuu ga'eemi gizee dheeressi lama haga miiseejiin jettu deebuuf hin dheereffamu gizee. Al tokko mee hundi keessanuu yeroo tokko kooppi linkii godhaa mee armee teenya daqiiqaa takka hundi keessanuu yeroo tokko kooppi linkii godhaa kooppi linkii illee godhaa sheer illee godhaa shabakaan na darbuuf deema hundi keessanuu kooppi linkii godhaa itti fuufi. Ishi miisee wanni dheeressi. Biza dheeressi dheereffamu biizaan ishi awwaa ati naan jette kafaleera ka biraa baasidha 2,500 eessaa fuudhee sii baasa nas sii baasa kunoo sagalee isaa hundiin jira ka waraabba nas sii baasa biiza kafaltuu birrii 80 tanadha yoo galchite harbaa sii fida yookaan ammoo mataa dhaabbattana hakanuma bakka bilookii na godhu 240 irra 80 na gaafate birrii tana an birrii hin qabu waan ta'eef 50 60 80 kafalaa ofirraa fite torbaaniin na gaafata akka nama kiraa manaa wayii yookaan rakkoo wayii qabuu rakkoo itti ga'ee akka nama iddirii wayii kafalatuuti torbaanii amma 90 torbaan kaleessaa galcheeraaf deebi'ee amma torbaaniif 80 na gaafate ammallee birrii 240 kama torbaaniin na gaafataa narraa fite takkanaatiti. Kana waan takkatti waan sobaallee hin galaafin jiraadha kiyyaa hin beeku waan kiirra kaayellee hin qabu risiitii qaba sagalee qaba saafii kalee dhaqee itti madheennaan ta maqaa kiyyaan kennite hin baddu ta ammootu ittiin gaafatamu naan jedhe isima sanuu naa kennaa lama eeganaa fidaan jirre jennaan guyyaa lamaan booda na eeggadhu naan jedhe. Mee saafii sanitti illee sheer godhaadha warri jala kana jirtan saafitti sheer godhaa saafii illee naa dhufu. Oke galatoomii obboleetti teenya siifanii fi 5 as keessa jirtanii waan kanaan amma harmee tana hin agarre takka argeellee hin beeku ani garuu viidiyoo isii tana dura yeroo isiin boottu argeetiin jira. Gurbaan obboleessa Arafaa ta'edhaan kun nu kiyya moo eenyu gurbaa guddaa tokko harmee tana nyaate namni haadha qabu namni haadharraa dhalate haadha tana nyaatu osoo kama biraatillee nyaate osoo kama biraatillee saame karaa adda addaatiin nama biraallee osoo saame
hadda harmeen tun nyaatamuu qabdu. Tokkoffaa maqaan isiin nyaatamte maqaa ilmootiin nyaatamte. Lammaffaa ammoo maqaa gartee isi koomandummaatiin nyaatamte achi qabadha. Lammaffaa ammoo haati faatee obboleetti gurbaa kanaati. Erga gurbaan isii biloo godhe erga gurbaan jalaa dubbachuu dhabe dhayitee haadha faateetitti iyyatte. Isii gochuu didanii namni biraa ol dhaqee haadha faatee bira dhaabbatee obboleessi kee kun jaartii takka kana godhaa jira. Akkana boochisaa jira. Gaafadhuuf mi ol baasii isii gaafadhu jennaani isi birrii miti isiyyuu haa nyaatu yoo barbaachisaa taatetti haa heerumtu jennaan isiin bara boona guddaanna yoo barbaadden tala sana haa kennituuf jedheedhan. Kanallee asumaan gurra qabadha gurra isinaa buutu qabadha. Siifan itti fufimee waan asirraa tana durallee yoo dhageettee raatte dhaga'uullee yoo baatte asirraa yoo dhageettee jirte akka dubartii takkaatitti yaadatti kennadhu. Yaada bichaallee miti dhugaa haqa jaartii tanaaf barbaada. Lama shan illee as keessa raa lama siifan irraa lama shan dubbadha. Itti fufaa. Dubbatu qoy xiqqoo. Lama shan muutti kaabadha. Okay, ani jiruu kiyya irratti waan hagaarra gaddeen beeku namni haadha guddoo tana umrii kanaan ifaajjee mallaqa isii nyaate sanuu immoo warra feemasii ta'e nama gaddisiise wallaahi nama namaa dubbataa ture si dhukkubaa yoo mallaqa isii kenneef akka kennu irratti hojjedha yoo kennuufii baate immoo hin gargaarra. Dhuguma rabbii sanitti hedduun dhagahame hin beeku hedduu rifadhelleedha. Namni achi ilaalee fuula isii yoo argu mana namaa keessatti gubachaa baatee an dadhabee ilmootiyya bakka buufadha jettee nama keessa itti himtee akkana godhe kuni akkuma naannootti akkuma Oromootti illee carraan Oromoo namoota akkanaa harkatti kufuun nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii san. Kanaaf lama shan wanta itti aansitu sababa saniif jecha dhiiga akkifteedhan kaleessa yeroo lama gaggabdeedhan halkan ijoolleen bira jirtu halkan guutuu qabannee taa'aa bullee jiran. Sanallee isumaan qaban. Yaa dhaga'ee jira. Waan kana irraa nafini warri sagaleen isaa gadi hin bahin baay'ee jiraachuu danda'a namoonni akkanaa namni har'a nama nyaatu duraan Oromaatu nama kenna nyaata har'a Oromoo irra dabree namni qa'ee ilmaan gandaa jechuudha. Yoo akkana sodaata akka malee akkana nama godhu rabbi sodaata takka ammoo namaayyuu sodaataa bara. Ulfaataadha. Eega qabdee jabeessii qabii gurbaan kun mallaqa kana kennuu qaba. Kennuu qofaayyuu miti yoo akka sirna ilma namaatti haadha qalbii cabdee sababa isaa dhukkubsatan mana hakimaa geessee yaalchisuu qaba. Yoo namummaa nama namummaa qabu taate jechuudha. Haati faatee immoo obboleessisii akkana godhu isiin sagalee namaa taa'aa turtee birrii namaa nyaattan jettee nama mataa gaddeebistee nama arrabsaa turtee maqaa isiitiif illee jettee yookiin ammoo namoomallee yoo qabaatte obboleessisii irraa osoo namni takka waan takka hin goone dhageetti viidiyoo kana birrii haadha tanaa galchitee haati qalbiin cabte turte dhukkubsatte tun nuun darifachiistee jirti. Gurbaan kun gabbayee haakima isii geessee dhiifama nu gaafachuu qabu. Yoo kana ta'uu baatee namni wal dhiisuu hin jiru. Ila asirratti hundi keessanuu boonaa galatoomii warri dhukkubbiin adooddiin haadhateen isin dhagame hunduu galatoomaa isiniin jedha. Namni haadha ofiitiif yaadu haati hundinuu haadhuma tokko kan beektu. Haadhateen namni boochise nullee boochisee jira. Waan ta'eef yoo furdina san immoo uummata Oromoo tanaa hundaa yookiin immoo nama 100,000 kana himtara jedhee kan yaadu malee yoo akkuma sammuu qaamaan furdate sammuullee furdatee sammuu nama yaadu. Yeroo isaa nama hirmaachisiise. Dhufuu hin danda'u. Dhagamaa miti sagaleen kiyya. Itti fufiin dhagahama. Sagaleen kiyya dhagamaa yoo akkas nama qaamaan furdate sammuullee akkasuma furdatee dhiisee malee odoo nama yaadu ta'e qaata dhagayaan se'an walleen yaa gammaatti jechaadha. Dhufee dhiifama boonaa dhiifama jedhee ummaa teenya tana fuudhee nurraa mallaqa isiillee deebisuullee baatu midhatti san akka fidaa fi guyyaa kanaa keessatti jedhee qarshii dabalaa yoo jedhe uummanni kun ni dabala. Waan daballeef hin jiru waan ta'eef jechaadha. Namni kun yoo furdate biiti hundinuu waan isa harka jirtu itti fakkaata. Yaadaan namoota dhoqqee fi namoota sammuu akkasii yaadantu jira. Haadha teenya kun ka boochise namni akkanaa kun
mallaqa kanan kennanatti fakkaatu namni gowwaan kun odoo waanuma qabnu haadhatee na tanaa dabnee walitti buusanii gara gargaaranii waan godhan malee namni kun yookiin immoo biyyatti maal hojjetaa ture duba isaa yoo ilaaltan waa hedduu hojjetee balleessee biyyaa bahuu danda'a. Kanaaf hattuun ija laaftuu ija gadi qabattuu kanarratti odoo akkasitti gara mallaqa guuruutti odoo mallaqa walii gargaaranii haadhatee tana imimmaa irraa haqanii akka mucayyoo ofii fidattee gara biyyaa galtu odoo godhanii baay'ee natti tolaana akka kiyyatti jechuudha. Galatooma. Dhiifama boonaa bakka kanatti osoo carraa naan kennin dubbachuuf yaafillee dhiifama. Bakka kanatti haati faaxee nama sagalee ta'a jettee horoma ajandaa barbaadaaf jecha malee haadhattii tana gastii seentee gastii ofii irraa buusuunu mucaa nyaate san caalaa isitu miidhaa qaba. Miidiyaa kana hunda qabattee nama miliyoona tokko of jala qabattee nama nyaatameef sagalee ta'uu dhabee kasanuu obboleessi isii nyaateetiin jedhe. Wanta kana haadha faaxeeti. Gurbaa caalallee haadha faaxeetu rakkoo qaba. Wanti kun galteen kun osoo isitti hin galin ni beeyti. Gaafa isiin bo'aa jirtu gaafa gastii isii jala lattee gabbuustu itti himattee foolooyyuu nan goone jedhaa gadi buusaa. Wanta kana haadha faaxeeti. Qarshiin guuramuufi ni guuramu. Garuu wanta kana haati faaxee amma dhuftee uummata kanarratti an keessa hin jiru keessa jira haa jettee himattu. Please uummanni as jala jirtan share copy link godhaatii nama kana biraan gahaa haadhatee tana haa gargaarru. Gargaarri ni gargaarama. Walaakin gurbaan kun suuraa kanallee jijjiiraatii haadha faaxee irra kaa obboleessa isii eenyutu beeka. Namni isa beeku hin jiru haadha faaxeetiin nyaata jedhaatii fuultakkaa itti himaatii haa dhuftee an keessa hin jiru obboleessi kiyya keessa hin jiru keessa jiraaf hin jiru irratti asitti walii galanii gastii kanarraa bu'anii yookiin asuma tana gargaaru malee wanti haadha faaxee irraa bu'aniif tokko illee hin jiru. Jeeshii namni fooloo kunoo wanna suuraa isii qabdu kun suuraa isii kaasitti haadha faaxee irra kaa'i. Maaliif nama kana kan miidhee jiru haadha faaxeeti irra caalatti. Miidiyaan kun haadha faaxee beeka. Namni kun haadha obboleessa haadha faaxeeti jennaan birriin kun birrii 170 ni kennaaf jedhee isa kanaan walii galanii deebee qarshii biraa irra nyaataa irra argataa jira waan ta'eef. Maaliif namni kun birriin 200 jechuun sa'aatii kana mee yaada Itoophiyaa keessa birrii baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf please uummanni as jala jirtan share copy link godhaatii nama kana bira gahaa haadha tana gargaara. Galteen tun boruu isin galuu dandeetti. Namni kun waa malee hin boo'u miidiyaa kanarra dhufee nama guddaadha kunoo laala. Hello, assalamu alaikum. Naguma? Sagaleen kun dhaga'ama? Baddu siifu baga akkam nagaa jirta? Siifu baga dhufte nagaa. Baga nagaan dhuftanii haadha okonaa fi yoo rabbiin sila haqa kee godhe inuma galaa. Addunyaan ifa addunyaa irratti homaa miti kanaa kiraati ilmi namaa maallaqa namaa yoo nyaate addunyaa irratti ittiin bashannanuun faayidaan qabu. Garuu guyyaa gaafa qabrii keessatti foon ofirraa fuudhee kaffalaa haqa ofirraa fuudhee kaffalaa ifa addunyaa irratti nama walirraa nyaachuun homaa miti jechuu barbaada. Abshirii nuti siif jirra ijoolleen kee hin jiru. Haa ta'u malee immoo wanti asirratti ijoollee kanarraa dubbachuu qabu haadha faaxeef obboleessa haadha faaxeerraa. Haati faaxee obboleessi si ilma si waggaa 8 yookiin waggaa 9 miti namni umurii waggaa 18 taree jennaan waan barbaade godhaa haadha faaxee tokkas goote haadha faaxee takkas goote hin jedhina. Maaliif namni kun nama guddaadha. Waa balleessuu danda'a, waa ajjeesuu danda'a, kaasuu danda'a, waan fedhe gochuu danda'a. Itti aansuun haati faaxee akkuma nama kamii akkuma nuti